خلينا نبين صراحة بجنا يدوجنا واي يادن مجرنات وقام نجلو ودل يادنو غوسيو ورمو راتبي غوسوتاني أبسط ورمو كاين جلو كنتيفم ورمو ما كاين جلو تي حواسني جاسيت كاسني ورمو كلن tidak sama kalian tidak boleh menonton guys mau kalian nonton ini kemudian saya karena itu orang rogen itu kan kapso orang macam seperti orang yang kari itu juga kan sangai saya jarumnya dulu baca dulu udah jarumnya di bawah orang macam osok jarumnya ini sudah hijrah ini kisah tuh jarumnya ini apa kalau kapso orang mau difaham bayat biar mau jual sebut desi tabak bakal prinsipal desu shore ini terjadi shore apa itu karena betul dia ada cari itu kapso orang mau tinggi kapso orang mau guturan ufure itu ada cari boleh nama gue sudah dari aksi aku orang tahu orang tingginya itu itu berapa orang itu juga ada gara-gara kita kunci gara-gara orang-orang yang kita kaji wala kesan hawasnya yang ada ini asma gua mencurinya sendiri besar kille sama tuh kayak itu sosial media berikut tema itu anggaran hawasnya ini gua kadang-kadang gua nuti kayak itu aku orang bahwa orangnya ada di itu tukung orang tidak berbicara amun itu aku tidak tukung orang itu mereka berkali yang kerja tukung orang itu syaki terkali yang kamu bukti bisa ini begitu apa jadi jodoh masuk itu orang harap dia mengatakan bahwa jadi jodoh gak sih lagi syawali sobo boleh lagi orang berubah orang walau kapsir orang harga asli orang kami di sana bersama Arab mau diterima masih ibadat Warna ini kasus nyabis orang mati nyabis akawas matis buat boleh buat fikir deh hawasin hanya mengenai mereka ini tokumah ini begitu luar keceksan kille sama dari sosial media kan itu tema cuma guru lanjut ini bide tokumah tidak kiri wajah lanjut tidak kiri wajah lanjut akan kiri kawajan di segala guru mana nanti Afrika itu an isu bintang temari kalau dia nyata senasis warga pergi nyampe senasis itu hoel Afrika itu sudah tahu di situ isane rabar aras sudah itu anggaru wadi siapa itu berapa kelle sama itu dia juruhana wana penting udah kerja sama juruhana aku jalan lagi ini aku rumah yang aku jadi aku orang mau rumah apa yero jangan kaya terus yero maksudnya ini terus hawasnya itu rumah akan ramai walaupun itu orang beri karena sebenarnya cuma pada dua nanti wajah mereka kalau cara disebut itu dulu mereka itu ilmu kalau apa disontar ilmu kalau apa aku menjadi terima kasih nanti bapak makasih nanti mau Garu Afrika menjadi jarang memang gusna kami tahu jarang memang gusna kejanti jarang memang orang mau butuh janti aku semua orang mau tinggi keset kau sudah nak gumaca berbeda pada mereka Somali mereka Adari mereka Afari mereka orang yang tidak cuti atau Arab yang Islam orang kalau Islam keset itu orang yang kalau Islam Arab itu orang walis orang Malaysia itu di Malaysia dia di sini betul Malaysia dari Malaysia sekitar Islam itu gumaca Malaysia di mana dia berkeluar Malaysia bagi kita Arab ini akan kalau gumaca itu bagi berkeluar karena dia kena berkeluar kerja itu walau di mana rogo tu kalau kau betul kuning akan tadi dia kuda kapten hal yang apa dia mau
waan gadi tokko yoo ta'u Oromoo irraa dameen takka waan kana keessaa booda qabduu fi itti hidhaan eegsisu haala fakkeessee kan isinitti ibsaa jiru wanti sun dogoggora akka ta'e akka hubatte kabajaan isa gaafadha. Dhumarratti obboleeyyan keenya keessattuu warra akka bultuu koominiitii waan kana hundeessuu irratti shoora guddaa isaan taphatan galata guddaa isaaniif qabna. Karaa biraa waan biraa gochuun nama barbaachisu. Nuti obboleeyyan nuti tokko abbaa tokkorra dhalan akka Oromootti tokko nuti. Deebii hawaasa abbaa Oromiyaa jiru kanneen dubbachuuf waan waan haasawaa jiru. Wanni hafuurri amanta deemaa jiru hafuura bal'aa waan seenaa goote qabneef. Waan kana hawaasni eegna yooniif galtee dhaloota dhugumaan seenaa fi jiraachisuu barbaadu taane waan kana jalaa dhaabbatee gurra kan dhufiifne akka akkuma dura sirriitti obbolummaa keenya tokkummaa keenya keessattuu sadee soosumanii kan baha Oromiyaa qabatu sana waloodhaan tokkummaan akkuma bu'aalee gaarii irratti argannee fi hagara gurgura eegus kaan bishii rohaanii haan hojii garsiisan haaluma sanii deemuutu nurraa malee nuti gabaabummaan hiirree addaan takka qabsoo daangeffachuu gootawwan qabsoo waree bara daangeffachuu ganda daangeffachuu gochuutiin nu ilaallatu akka namoota akkasiin taanis dhibbaanumaan isinitti amanaa hawaasa keenya tokkummaa isin raawwee tokkummaan to'ata akka Oromummaatti dhaabbannee akka Oromummaa teenyaatti waan waliin dhabne malee waan raawwatan takka akka hin qabne beeknee akka hin yoo qabne tokkummaan cimsannee akka deemu amanaan isin jira. Kana isin irra beekee osoo hin taane namni irra beeku as keessattuu jira sana akka dubbachuu danda'u. Garuu haalli ammaan tana deemaa jiru baay'ee waan na yaachisuu fi haala har'a waan wal irratti ta'aa jiru dhiibbaa jechuutti maal irraa kan dhufaalee dubbatu. Kanaaf waan kana isin dhaabne isin irra beekee akka isin hawwadhaa. Kanatti aanuu jiru dhugaadha Islaamaati. Amantiin ta'e Islaama. Garuu Islaama Arabiiti. Islaama sabni isaa Oromooti. Oromoo irratti amantaa Islaamaa. Obboleessi keenya amantaa biraa qabu jira. Kanaa wajjin Oromoo kan dirqama Oromummaa waliin qabu kan dirqama narreessa waliin sirra qabu. An Islaama jedhee akka Araba uumuu hin danda'u. Aadaan Arabaa ilaallatu. Amantaan tawalwati tamataa hiyyaatiin ta'ee ija qabaatu silaa amantaa tokko nama waliin dhugaarratti tokko sabummaa isa dhugaa. Warri biraatis amantaa kana qabu kan sabummaan isaa biraa akkuma sabummaa isaatti amantaa isaa fudhata. Nuti illee wanni nurraa eegamu sana wanni seetantaa jiru. Arroon kana eenyummaa keenya tokko irraa golglee aadaa keenya golglee waajjira golglee Islaama ta'an jedhee ayyaana ani akka mataa biyyaatti ilaalcha gurguraati wanni argaa waan deeggaree kana ta'es waan nama qaanfachiisu ani mataa biyyaatti jechuudha. Waan kana fuuldura akka sirreeffamu abdii qaba. Yoo sirreeffamu ta'e ani waan kanatti qabsaa'uudhaaf wanni tokko na daangessa. Maaliif naa fi amantaa keenya gidduu darbanii dhufaati. Ilma namaa rahmaan eega. Sodaa rabbii kan jirtu nama eessa malee lafarratti addaranaaf wanti miti. Garuu Oromoo ta'eeti Oromoodhaan eegaa dhaladheewwan Islaama ta'e. Islaamummaa irratti haa dhalatamu ni jama. Islaamummaa irratti dhaladheewwan fi Islaama ta'e dhalate. Sanadii isaa fi quraanaa jira. Angaruu kana irra dhalate dhiigni siyyaa fi lafeetti Oromoo irraa dhufu. Amantii moonii fudhata. Itti namani. Osoo Islaamatti namanne irratti akka amantii biraa qabata. Garuu Islaama Oromummaan yoo Islaamummaa keessatti syariat syariat ilaallatu diin Islaamaa amantii nama hundaa maalummaa hundaa kan sababu cuftinuu akkuma eenyummaa isaatti jirutti diin fudhata. Nuti illee akkasuma fudhanna. Oromoo ta'ee fudhanna. Akka ilaalatti akkasii kan talafaalleessuudhaaf roga adda addaa itti deeme nama keenya akkas dhufne waamicha addaa taasisee hubachee waan galchee ani nan ilaallata dhibbaadhi. Nan ilaallata ulamaota keenya yaadatu nama tuba. Garuu waan beera namatu akka qalama keessatti kana beekamte warra biyyaa waan bishaan sheekan ulamaota hayyoota dhiyeessota
Waan kana xiqqeessuuf sadarkaa masjiida paanii dubbatan ta'u safuudha yoo wal irraa dhaabbanne gaarii yoo wal qabannee gaarii isaan qabsiisanii dabarfadha yoo kana hin taane ani qaama guutuutti qabsaa'uudhaaf qophii dhugaa isin jira kana waan ta'eef baay'ee tola ibsu qabu. Kana isin jira waan dhiyeessee galtuu isin dheerame ulfaataa obbolee biyya sagantaa ta'e jiraata walistoonni dhugaa dhufaa jira shaayii ta'ee bashannantan hanga dandeemetti akka kumatamne haalli deemicharsi deemudha walitti makamina gartee waan keenya jirudha jennirraa eegaa warri immoo jaartan nyaatee jiru jirtan walii teessuu hin dandeessi warri biraa immoo waan gartanii wanti nu laata nurraa eegaa walitti makamina nuti islaama waan ta'eef obboleen keenya biraa haftan immoo waan mataan keessatti eeggatu akka fedhanitti haala kanii walii shaa jenna ni qaba jenna qabsoon keenya hanga injifannoo keessatti fufti Afrikaanus berarti ada sama hari ini sebelum jalan di Jepang, Jepang, dan itu